ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ኦቡኬዳ ዳቤ ኦሱማ የካ ከነ ራወቴ ዩ ኢኒ ሀመ ማልቄሳ ከኒ ጅሩ ኒ ቤክቱ akkasitti haa hubannu. Mucaan kun sammuun isaa miidhamaa jira, dararamaa jira, of nyaachaa jira, osoo raawwatee jiru jechuudha. Yoo dubbannus yoo goonus waan onnee keenya irraa madde waan dhugaa fakkaatu na argaaf osoo hin taane waan dhugaatti haqarra jirturra dhaabbannee haqa sana barbaaduun karaa sanaan nu mijataa jechuudha. Kabarii mootummaa nu barbaachisa eeyyan qaama seeraati waan ta'eef nama kana eenyumaa ta'u yakkamaa seera jala kan nu oolchuu danda'u mootummaadhaadha. Hawaasni kan inni gochuu qabu nama sana cinaa dhaabbatee hawaasni argitee mootummaa isaa ta'u qaama kam osoo loogin dhugaarra dhaabbatee kan inni dhugaa argachuu danda'u yoo akkasitti gabbaanee dhaabbannee tokkummaadhaan haqa barbaanneedha jechuudha yeroo. Saniif waan nutti fakkaate qofaaf namni nama kanatti hiiqee jiru namni dhugaadhaan nama kana wajjin hin oolu bar ijoolleen kun guyyaa tokkoyyuu walitti muufatanii hin beekan gammachuudhaan fuula isaanirraa gammachuun mul'ataa jechaa jiru bara. Warri icciitii ijoollee kanaa beeku bara akka sanatti ibsaa jiru. Warri garuu argitee halaalarraas ilaalu warri argitee ati beekamtii argachuu yookaan immoo hawaasni jaalala hawaasni sii qabu sana busheechuu barbaadu hawaasa biratti si tuffachiisuu warra barbaadu waan barbaade gochaa oolaa jechuu guyyaa guyyaa. Kanaaf warra akkasitti sin qabamnu dhugaa jirtu garuu fonqolchinee guyyaa tokko baasuu dandeenya. Akkamiin tokkummaadhaan hawaasichi garuu walii galuu danda'uudha qaba. Waan hunda gara siyaasaatti hin geessinu. Warri gara siyaasaatti hin jalaa geessisan dhaabbadhaan nurra. Waliin qabatu. Amma ijaan ba'utti kaleessa kan waan kun raawwatame har'a guyyaa sadaffaadha boru waan biraa dhaga'uu dandeenyaa jechuudha haqa sirrii. Obsa barbaachisa. Ammatti hundumti keenya madoomneerra. Hundumti keenya madoomneerra. Nam tokko qofa miti. Uummanni Oromoo hundi argitee qaamni kamiyyuu madaa'ee miidhameera. Nama qaalii ija keenya taate baay'ee jaalannoo biraa dhabne jechuudha. So kanaaf maal gochuu qabna? Tasgabboofnee obsaan waan dhugaa ta'e irratti fudhannee gadi baanee miidiyaa kana irratti dhugaa kan ta'e irratti dubbachuu. Ammatti garuu kan nuti gochuu qabnu maal? Lubbuu kee amaaru akka kee labbi'aa barbaadu. Warri mootummaa immoo akka kana gaffageessaa nu hojjedhaa nu baasaa. Kalees kan dhugaa haceedhamne bar waan kanarratti argitan eenyumtuu hawaree eenyumtuu ajjeesu ajees akaajees kan dhabne walii gadi bittinnaa'uudha jechuudha. Yaada bittinnaa qabannee fiiguudha jechuudha. Aduloojii akkasii of keessaa baasnee aqni keenya karaa barbaadamu tokkummaan keenya karaa cimurratti hojjechuun dirqama taatee jechuudha. Du'aa keenya irratti haqa yoo arganne karaa sana dhimmi kun dhimma siyaasa wal qabatu miti jechuudha. Dhiyaa kanarratti gabbee waan barbaade gochaa oolaa jechuudha. So, nana mi sobole saboti, ishini sobole saboti, karu manja chubar bada, warri gara botu mater kistani. Gafi sigabadan. Tole. Kuno amma argite irratti, anamma argee amma ganaga irratti ija Oromoo nama ijoollee beekamtuu taate tan aadaa fi afaan ofii guddisuu dandeetti. Nama Oromoon jaallatutu dha. Saba biraa keessa maa hin jiru. Shirri ka Oromoo qofatti maa Oromoo qofa maa jedhama. Aliso gaaffiidhuma gaarii gaafatte isaan gaafachaa ture kana ture. Yaani amma haaqni badee karaa gabaabaa natu deebisaaf ilaale. Maaliif qaaliin Oromoo keessaa guurramee hayyuun Oromoo ajjeefamuu fi sabni Oromoo akka sabaatitti waan laafee fi waan abbaa dhugaa jala hin deemne fi jechaadha. Tansiif wareegamu. Tansiif of kennu wali waan hin dhaabbanne warra si sobu warra si gowwoomsu fuulduraan soogidda si arraabsisee duuban si elmatu jala waan deemnu fi rakkooni akka sabaatitti qabnaa jechaadha. Artistiin Tigree maan ajjeefamne bee saba xiqqishuu tana maan ajjeefamne gamtaa qabu. Yoo namni tokko tuqame ibidda ta'uu jechaadha. Shira siyaasaa hin qabu jettee jennaani shira siyaasaa hin qabatu waan jetteef shira siyaasaa osoo hin taane ati hoolaaf shira siyaasaa mi abbaa feesirratti abbaa feesirratti dabalee si deebisa dhinu. Duutiin dalaganaa shira siyaasaa hin qabu kanan jedheef sitti mooni ammayyuu dhibbatti dhaabbadhee waliin dubbadhu maal akka ta'e beektaa akka Oromootti. Haceelleetti dabalte haceeyyuutti dabalte safar haceeyyuutti dabalte. Hacee kana waan nuudha warra horteeffatu waan
tokkummaa dhabneef waan tokkummaa eenyu saajjeesu eenyu tokkummaa waan dhabneef haqa hacee kan dhabneef dhugaa jitti hacee barbaaduudhaaf na dhaga yaadoo san dhaggeeffadhu siin dabala dhimma intala gadaamma wanti nuti beeknu jira gadi bee jira hamma handaalam gadi bee ibsa kennutti waan sana argite handaalam waan tokko dubbatutti namni beeku tokko iyyuu hin jiru. Qoratamaa jira siigale qoratamaa jira namni kun eegs fuutee saba biraatu ajjeese akkas godhe akkana godhame waan hin argine hin dubbachuun nun barbaachisu. Haqa namaa barbaaduudhaaf akka sanatti hin barbaadu. Du'a namaa siyaasa daldaluu dirree qabsootti miti bara obboleettiin keenya kan wareegamte dhiiroo. Mee dhiisaa mee amma akka Oromootti dubbanna dhugaadha dhaggeeffadha akka Oromootti dubbanna. Dirree qabsootti miti obboleettiin keenya kun kan wareegamte magaalaa Finfinnee garaa qixxeetti wareegamte yes dhugaan jirtu kana. Kanaaf siyaasatti wanni goggotootu hin jiru. Micayyoon kun kaleessa siyaasa miti kan isheen hojjechaa turte. Aadaa Oromoo argisiisaa turte, uffata Oromoo uffachaa turte. Gaafa saba biraa arrabsiteerti gabbaate, saba biraa qeeqxeerti gabbaate hin goone. Akkamittiin haqa kana dhoksitee to'ati? Akka kana dhoksitee akkamittiin micayyoo kana siyaasaa akkasitti jennee fuunee amma waan tokko dhugaa tokko gadi ba'ee hin dubbannetti akkamittiin dubbanna waan kanarraa? Akkamittiin gara biraatti dhokkee dimna kaane? In barbaachisu hammatti kan barbaannu haqa barbaanna akka barbaannu tokkummaadhaan laaquu osoo hin taane laaquudhaan miti. Yeroo tokko mee carraa naa kenna yeroo tokko galatooma jaalannees jubbinees uummanni Oromoo gadda keessa jira. Gaddi kun immoo Oromoon mataa gadi qabateera. Mataa gadi qabachuun kun siyaasa moo siyaasaa miti inni Oromoon yeroo gadda kana keessa jiraatu namoonni gammachuu keessa jirani hawaasni gammachuu keessa jiru kuni maal akka ta'e isaanii faraduu danda'u. Andu'aalam an qabsaa ture Oromoodhaa fi ammas an dubbachaa jiru yeroo baay'ee ani sirbaa ture qabsoo Oromooti finiinsuudha. Qabsoo Oromoo kanaan ga'eera sirbisaayi. Isa kanaan booda ni arganna kana keessatti uummanni Oromoo kanarratti faraduu danda'a. Mucayyoon kun akka Oromootti maal nurratti geessiste mooraaliin keenya maal inni Oromootu laalaa jira. Gadda amma keessa namoonni jirantu laalaa jira. Andu'aalam qabsootti nuu deebi'a. Nama akkasii kana dhabuu qabsoo Oromoo keessatti nama gaddisiisa. Akkasitti ilaala. Waa'ee siyaasaa otoo hin ta'in namni siyaasa keessa ture, qabsoo keessa ture, uummata Oromoo ijaaraa ture, qabsoo keessaa bahuunu dhaabbiidhaan uummanni keenyaan gaddaa jiru kanadha inni tokko. Kanaafuu akkasitti haa ilaallu. Daarektiiruma ilaalina. Duuta mucaa kana siyaasa moo siyaasaa miti an jedhu qofa ilaalina. Namoota siyaasa keessa jiranii fi qabsoo keessa jiranii namoota Oromoo utubaa jiran keessa gadda keessa naqanii daandiirraa maqsuunuu siyaasa tokkodha akka kiyyatti. Siyaasni karaa takkittiidhaan qofa hin mul'atamu. Hin ibsamus. Kanaafuu akkasitti sammuun keenya haa furatamu. Andu'aalam amma yeroo kanatti kanaan booda sirba qabsoo fi sirbatti deebi'a. Gadda keessa iyyuu waan bahu natti hin fakkaatu waggaa dheeraadhaaf. Kanaafuu akkasitti haa furannu mucaa kana dhabuun keenya iyyuu. Du'a caalaan du'a mucayyoo kana caalaan du'a isadha yeroo ammaatti jechuudha dhaabbii isaatiin. Kanaafuu waan biraa keessa furatina. Mee afachu yeroo tokko waamichan godha. Hawwi Oromummaa hawwi an duratti ol seente suni hawwi eenyutu gadi baase ol deebisaa mee hawwi as jala jirta lakkoofsa tokko barreeffadhu. Lakkoofsa tokko barreeffadhu hawwi yoo as jala jiraatte. Warri modereetara hawwee ol galchaa. Akkuma ol galteen carraa kennaafi. Okay, Oromummaa ammatti fufi. Ofiin boontudha si miti hawwiidhaati. Aye, galatoomii roobale ani laa wanti jechuu fedhu siyaasa miti maarree miti isa jedhu kana siyaasa ta'u dhiisuusaa namnuu ijaan argee beeka rabbutu beekallee.
intalon kuni siyaasa hojjechaa turte dhimma siyaasaa keessatti inirmaatti yoo jenne inirmaattu kuwaama beekamaadha. Abbaa warraa ishee garuu nama jechuun nama siyaasaa yoo ta'u baatellee aartistii Oromoo bifa gaariidhaan kiliippii gaariidhaan sagalee gaariidhaan moodernii ta'ee gurra uummata hundumaa ga'ee inni afaan Oromoo beekus inni afaan Oromoo hin beeknes sirba sanaan ittiin bohaarudha jechuudha. Haati manaa abbaan manaa ishee nama guddaadha, nama beekamtii qabudha. Naannoo kee namni naannoo kee jiru siyaasaan isa ta'u hawaasummaadhaani namni akkati hin milkoofne barbaadu hedduutu jira jechuudha. Siigalee hawaasummaadhaanis ta'e siyaasaan dhimmi beekamtii kunillee akkasuma namni beekamtii argachuu fi wanti inni hin godhin hin jiru mukinni hin buqqisin hin jiru isa barbaachisa taanaan obboleessa haadhoo isaarratti illee namni tarkaanfii fudhatu jira jechuudha. Sanaafiyyuu asirratti wanti nuti jechuu qabnu gaafa Hacaaluun du'ellee Hacaaluuf mootummaa maaltu walitti fide maarree dhattanii gabbaatanii kaadiroosni gurra keenya nu gossaa turtanii jechuudha. Ata'uti haadaaf seenaa Oromoo mul'isti wayyaa haadaa Oromoo uffatti bifa mooderni ta'een bifa ammayyaa'aa ta'een intalli kuni aadaa Oromoo mul'isti aadaa Oromoo sirbiti sana biraan immoo haadha manaa aartistii beekamaadha jechuudha. Siigalee warri kaleessa anchi koo Oromoo atmasiim jedhan siigalee unka wayyaa gaarii uffattee miti bifni kee xiqqoo shema bareede jennaani anchi koo Oromoo atmasiim warri jedhan suni arrallee jiru jechuudha. Siigalee warri kaleessa yaabbaataachirra istin mallisaalan ammallee jiru siigalee akka badeetti fudhati. Sababa biraatti maxxansoo fi maraatina ምናምን isa jedhuufidha jechuudha. Isini maaliif akkasiin sababa biraattanii dhuftanii aktiivistii sababa biraa taataniif nuun galu. Obboleessa jalqaba mataa keetii of ta'iiti mul'atu siigalee intalli Oromooni mooderni taate bifa ammayyaadhaan wayyaa aadaa Oromoo uffattee bareeddee mul'attu kuni kaleessa engadda Oromoon bareedaa hin qabu. Intalli Oromoo dhadhaa dibattee bakka mataa ishee shurrubbaa dhaattee bakka jiramti cidaatii hin qabdu qulqullina hin qabdu warra kaleessa nutti labsaa ture suni abbooti isaanii akka jedhanii nutti labsaa turan suni arrallee jiru jechuudha. Intalli kun karaa kanallee miidhamuu dandeessi yookiin sun namni ishee walitti dhiyaattu wajjini jiramti akka hin taanetti akka dabatti gorsaniini karaarraa jallisuu danda'u akka isheen of miitu gochuu danda'u jechuudha. Namni gaafatti milkooftu karaa baay'eedhaan sirratti hojjeta. Sanaafiyyuu intalli Oromoo mooderni taatee mul'atte sunu siyaasa tokko qaba. Siyaasa nama bira Abiyyi qeequu waboo deeggaru Abiyyi qeequutu hin taane aadaa saba keetii mul'istee bifa mooderni ta'ee mul'isuun iyyuu siyaasaa jechuudha. Qaama Oromoo gara fuula duraatti tarkaanfachiisu jechuudha. Siigalee mucayyoon kun siyaasa Oromoo gara fuula duraatti Oromoon bareedduu akka qabdu Oromoon akkasittiin uffachuu akka dandeessu intalli Oromoo moodernii yookaas moodelistii ta'uu akka dandeessu nutti agarsiisteetti jechuudha. Sanaafuu kara biraadhaan miidhuu danda'u hin beeknu ammallee wanti beeknu hin jiru garuu mayyoo fageessine xiinxallee yaadne kallattiidhaa gara kallattiitti jijjiirtanii kara biraa hin deeminaa jechuu hin dandeessanii jechuudha. Kara miitii qoradoo Oromiyaa biyya fokan jettu. Kara biraatiin Andu'aalem Gosaa nama aartii Oromoo bifa gaariidhaan baasee hojjechaa jiru torban tokko dura makiinaa isaarratti dhukaasanii ajjeesuuf isa duukaa fiigaa turanii jechuudha. Warri isa ajjeesuuf isa duukaa fiigaa ture sun ala ammasi shakki intaloo kanatti dawwale yookiis abbaa manaa keetu dhabamaa yookiis situ dhabama filadhu yoo jedhe intalli kun nama abbaa manaa ishee jaallattu waan ta'eef of dhabuu filatti jechuudha. Dubartiin gaafa si jaallattu sanumadha wanti isheen gootu siigalee utuu ilaaltu du'a abbaa manaa isheetti teesse hin heddu. Hin beeknu ammallee silkii ishee telefoonni isheen qabattee jirtu sirriitti sakattaamuu qaba jechuudha. Meeseejii isheen namaa wajjin wal jijjiirti sakattaamuu qaba. Ijoolleen kun ijoollee dhiibbaa guddaa uumanidha waan ta'eef ijoollee qaroo Oromoodha waan ta'eef sirriitti adda baasuu qabna jechuudha. Kanaafuu siyaasa keessaa hin beeknu maarreetti maxxansina inni jedhamu hin hojjetu jechuudha. Namni waan yaada isaa waan garaa isaa xiinxaluu danda'a. Kanaafuu
intalli Oromoo kuni du'uun ishee dhugaa dubbachuuf garaa nama guba intala akkasii baasuu fi ganaa seemee qadhamoo barnootatti illee nama barnoota gaarii qabdu sigale hojiitti illee nama hojii gaarii qabdu intala moodelistii Oromooti isheedhaan boonnaa jechuudha ijoolleen Oromoo dubartoonni baay'een fakkeenya warra kana godhatanii gara fuula duraatti tarkaanfatu turan sigale intalli fakkeenyummaa gaarii Oromoo keessatti qabdu gaafa akkasittiin duutu an akka intala Oromoo tokkotti na dhukkubsaa jechuudha sigale ana homaa yunaan godhiran isheen beeku nan beektullee ano ordofeeni Facebook ishee TikTok ishee hin beekun garuu haadha manaas haa ta'utti beeku garuu akkasittiin jiraachuu isheetti annan gammadaa jechuudha dhiiga koodha waan taate bareeddee gaafa isheen mul'attu gaafa isheen uffattee mul'attu anna gammachiisa siigalee na beektas na beeku baattus namni Oromoo tokko gaafa sadarkaa tokkorra ga'u nu gammachiisaa jechuudha siigalee sanaafu xiinxala hedduu keessatti naqinaa isa jedhu dhaabbachuu qabaa jechuudha sinii galee sanaafu mootummaa ta'uu danda'a miti mootummaa ta'uu danda'a ammallee har'allee borillee hajjechaan dubartoota Oromoo irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba jennee sagalee guddisnee dubbachuu qabna artistoota Oromoo irratti